Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Sanyii boraamman nu facaasaa jirra jechuun jaalmarroon ergaa akeekkachiisaa fuulduraa laachuu fi waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa gaggeessuu isaa dhaga'ame. Ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo jaalmarroon waraanni Oromiyaa keessaa hin eegalamne sichi jechuun waraanni fuuldura kanatti hammaachuu akka danda'u akeeke. Ajajaan kun lolli akka eegaletti gabaasa ba'u irratti yaada laateen amma sanyii facaasaa jirra, akkuma kana ammoo ofirraa qolataa jirra jechuun lolatti seenuun sichi akka ta'e itti himeera. Akka hoogganaan kun jedhutti yeroo lolatti seenamu sichi lolatti seennaan saffisa guddaan akka socho'anitti kan akeeke yeroo ammaa kanatti leenjii waraanaa kennuun ala lola jalqabanii akka hin jirretti himeera. Akkuma ajajaan kun jedhu Oromiyaa kutaalee hedduu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo wal leenjisaa wal baa'isaa akka jiru gabaafama. Haleellaa humnoota mootummaa itti banan ofirraa qolachuun ala lolatti hin seenne akka jedhu ajajaan kun lolli fuulduraa hammaachuu akka danda'u akeekeera. Viidiyoo deeggartoonni waboo miidiyaa hawaasaan qoodan kanarraa kadhaga'amuun jaalmarroon haalli fuulduraa hammaataa akka ta'utti akeeke. Oromiyaa keessatti lolli dhaabbataan humnoota waboo fi waraana mootummaa gidduutti waggaa 7 adeemuun gabaafamaa tureera. Inumaa kutaalee Oromiyaa lixaa, giddugalaa fi kibba Oromiyaa keessatti haleellaa waboo fi mootummaa gidduu irra deddeebiin dhaga'ama. Dhibbanuma kanallee waboon hidha bu'a booteetti qondaalota mootummaa ajjeesuu isaa kaleessa gabaasuun keenya kan yaadatamu. Oduma wal qabatuun waboon zoonii bahaa tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuun himameera. Gadaa miidiyaa neetwoork akka gabaasetti waraanni bilisummaa Oromoo zooniin bahaa tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuu ifa taasiseera. Waboon tarkaanfii gaafa onkoloolessa 6 fi onkoloolessa 7 bara 2025 godina Harargee lixaa aanaa bookee ganda waddeetti fudhate kanaan loltoota bilisiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabuu isaa gabaasicha ibsa. Godinuma kana aanaa biroo iddoo addaa lafa seenaa carcarxiirroottis tarkaanfii fudhatee loltoota bilisiginnaa 9 ajjeesuun 11 ammoo madeessee jedhan. Aanaadhuma kana araddaa siree bakka addaa saaddoo jedhamuttis tarkaanfii fudhateen mooraa waraana bilisiginnaa guutummaatti barbadeesseera jedha gabaasi kun. Dabalataan godina Harargee lixaa aanaa Ancaar araddaa miidhagduu ganda qarcaa magaalaa Kaamboo fi Ofii jedhamutti tarkaanfii guyya kaleessaa fudhateen loltoota bilisiginnaa 18 ajjeesuun 25 ol ammoo madeesseera jedha. Aanaa Ciroo araddaa Waaccuu Gaallee keessatti ammoo tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuun loltoota sirnichaa 20 battalatti ajjeesuun kanneen 15 ta'an ammoo madeessuu isaa gabaasichi ibsa. Gama meeshaa waraanaatiin qawwee hakiima 2 irraa eeggachuu isaa gabaasni kun akeekeera. Oduu keenya itti aanuun godina Gofaatti qarshii miidhamtoota balaa sigiga lafaatii walitti qabame hatuuf shakkamtoonni yaalan to'annoo jala ooluutti ibsame. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Gofaa Naageezee Gofaa ganda Keenchoo Shaanchaa Gaazii jedhamu keessatti gaafa adoolessa 15 bara 2016 balaa sigiga lafaa mudateen miidhamtootaaf qarshii miliyoona 60 ol walitti qabamuutti ibsame. Qarshii walitti qabame kana hatuuf shakkamtoonni yaalan to'annoo jala ooluu kominikeeshiniin mootummaa godina Gofaa beeksiseera. Kominikeeshiniin godina Gofaa ibsa fuula miidiyaa hawaasaa ofiisaa irratti guyyaa fulbaana 27 bara 2018 baaseen balaa sigiga lafaa hamaa adoolessa 15 bara 2016 mudateen lubbuu namoota 100 lakkaa'amanii akka darbe yaadachiiseera. Balaa mudate hordofuun mootummaan godinichaa namoota balaa kanaan miidhaman akkasumas deeggarsa uummata biyya keessaa fi alaa sassaabame hordofuun taatee balaa kana irratti dhiyeenyaan hordofaa akka ture beekamaadha jedha ibsi kun. Haa ta'u malee deeggarsi hawaasa biyya keessaa fi idil addunyaatiin namoota balaa kanaan miidhamaniif walitti qabame kiisha keenya seenee badhaadhina hin mallee erganna jedhanii namoonni socho'aa turan gochaa qaanii fi faallaa namoomaa akka ta'e raawwachuuf osoo yaalanii harkatti qabamuu isaanii ibseera. Hawaasa balaa kanaan miidhameef ka arjoomame qarshii miliyoona 60 fi 276,383 shakkamtoonni kunneen lakkoofsa cheekii kanaan dura bahee fi haqame 4222 fayyadamuun hatuuf osoo yaalanii to'annoo jala oolaniiru jedha ibsi kun. Akkasumas shakkamtoonni kunneen to'annaa jala oolfamuu isaanii ibsi walta'iinsaan baankii daldala Itoophiyaa damee Finfinnee fi fuula miidiyaa kominikeeshinii godina Gofaa baasee akeekeera. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Gofaa aanaa Geezee Gofaa ganda Keenchoo Shaashaa keessatti adoolessa 15 bara 2016tti balaa mudateen lubbuun namoota 200 ol darbuun ni yaadatama. Uummanni odeeffannoo sirrii fi qabatamaa ta'e kennuu dhiisee
karaa miidiyaalee adda addaatiin odeeffannoo sobaa tamsaasuun irraa akka of qusatu dhaamaniiru. Oduu keenyatti aanuun biyyeen Itoophiyaa kaarboonii guddina midhaanii murteessaa ta'e dhabaa jiraachuu qorannoon agarsiise. Biyyeen lafa qonnaa Itoophiyaa kaarboonii orgaanikii saffisaan dhabaa jiraachuu qorannoon Earth.com maxxansee ifoomseera. Kaarbooniin orgaanikii biyyee guddina midhaaniif biyyeen bishaan akka qabatu gochuu fi gabbina biyyeef akka gargaaru kan hubachiise gabaasichi yoo dhabame oomisha gadi buusuun hawaasa baadiyyaa caalmaatti hongee fi beelaaf saaxiluu danda'a jedha. Gadi bu'uu amma kaarboonii orgaanikii biyyee keessaaf sababa akka ta'an keessaa hafteewwan oomishaa faltii loonii fi baa'umaasiin tajaajila mana keessaaf oolchuu akka ta'e qorannoon Earth.com irratti maxxanfame kun hubachiiseera. Hafteewwan oomishaa lafa qonnaa irratti hambisuu dhiisanii loon nyaachisuu fi faltii loonii xaa'oo uumamaa gochuu dhiisanii bobeeffachuun biyyee wantoota orgaanikii dhabee akka gabbina dhabu taasisaa jedha. Gabbina biyyee fooyyessuuf amma kaarboonii biyyee ol kaasuuf deeggarsi mootummaa fi hawaasaa barbaachisaa ta'uu kan hime gabaasichi hafteewwan oomishaa lafa qonnaa irratti hambisuu xaa'oo uumamaa fayyadamuu fi maddaawwan annisaa qulqulluu misoomsuu irratti akka xiyyeeffatanis dhaamameera. Oduu keenya birootiin mootummaan bara 2018 gibira irraa birrii tiriliyoona 1 fi biliyoona 200 fi biliyoona 80 funaanuuf karoorfachuu ibse. Bara baajetaa 2018 gibirri birrii tiriliyoona 1 fi biliyoona 200 fi biliyoona 80 funaanuuf karoorfamu ministeera galii Aynaalem Nugusee beeksisan. Bara baajetaa 2017 darbe gibira irraa birrii biliyoona 902 fi miliyoona 700 argachuuf karoorfame. Karooricha miliyoona 500 hanqachuun birrii biliyoona 900 fi 2 fi miliyoona 200 funaanuu ibsite. Galii gibira argame kana keessaa birrii biliyoonni 484 fi miliyoonni 490 galii biyya keessaa akka ta'ee fi kan hafe gurgurtaa alaa irraa argamu isaa ibsiteetti. Bara baajetaa kana gibirri birrii tiriliyoona 1 fi biliyoona 280 funaanuuf karoorfamu eeruun ji'a lama darbe keessatti qofa birrii biliyoona 271 fi miliyoona 700 funaanuu danda'u ibsiteetti. Kana kan ibsite sirna kaffaltii gibiraa marsaa torbaffaaf beekamtii kennu onkoloolessa 7 bara 2025 muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dabalatee aangaa'onnii fi kaffaltoonni gibiraa argaman irratti ture. Abiyyi gama isaaniitiin biyyattiin kan ijaaramaa jirtu maallaqa gibiraatiin ta'uu yaadachiisuun kaffaltoota gibiraa sadarkaa pilaatiiniyemii fi dippiloomaatiikii paaspoortiin akka kennamu ifoomseera. Oduu keenya birootiin qondaalli Eertiraa yaa'ii UN irratti haasaa Isaayyaas Afewarqii mufachiise dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saaliyaa yaa'ii walii galaa UN 7 dura gaggeeffame irratti haasaa taasisaniin mootummaan isaanii ka gammachiise miti jedhame. Qondaalli olaanaan Eertiraa kun mootummaa Eertiraa bakka bu'uun yaa'ii UN 8ffaa irratti haasaa akka taasisan haasaa Osmaan Saaliyaa taasisan garuu Isaayyaas Afewarqii kan hin gammachiisne ta'uu himame. Miidiyaaleen Eertiraa haasaa ministeerri dhimma alaa biyyattii yaa'ii UN irratti taasisan guutummaan tamsaasaniiru. Garuu haasaa qondaalichi taasisan keessaa bakka murteessaa ta'e miidiyaaleen Eertiraa keessaa hambisan. Osmaan Saaliyaa dubbii isaanii keessaa Isaayyaas Afewarqii kan mufachiise US qeequu isaaniiti. US qoqqobbii barootaaf Eertiraa fi Kuubaa irra keessi akka kaastu qondaalli kun haasaa isaanii keessatti gaafataniiru. Tarkaanfiiwwanii fi qoqqobbiin hacuuccaa Eertiraa fi Kuubaa irraa tattamaan akka kan waamicha goona jechuun dubbatan. Kun ammoo mootummaan Eertiraa hin gammachiifne. Sababni isaa Eertiraan bulchiinsa Tiraampii waliin hariiroo qabdu fooyyessuuf tattaaffii gochaa jirti jedha. Isaayyaas yeroo kanatti waan bulchiinsa Tiraampii mufachiisu akka dubbatamu hin barbaadu jedha gabaasni kun. Egaa dhaggeeffattoota keelloo odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.